Wallahi argin dhaladhe jechuudha. Viidiyoon akka kanaatti na kolfisiisee hin beeku. Ijoolleen durbaa gisee bakkeetti nyaattu. Gisee mana keessa. Wayo. Jabanatti. I can't, bro. I can't. Marata niqiluudha mo'antee kun. Wallahi video nakkaadhaatti na kolfisiisee hin beeku. Wayyoo. Jallisuma keenya sana akkaltaan. Basmaam Quddus, basmaam. Imboyin habibi. Inshallah nufta wallahi jimma baji far. Inshallah. Abshir. Muziqati ma bani me? Bani muziqa ma. Wada kana ngone. La dugara. Jalan. La bi kan sinjalan ummada qiyan. Rabbi kan sinjalan. Rabbi si ajallatu. Wada kadam nan kiruti ya. Rabbi si ajallatu. Abshir ishi. Dari ya gubbai. Muziqati ma mali chiftere. Madari ya gubba desin. Abshir wallahi. Imboyin qali nama imboyin. Rabbi makanan gaisin asojum manan gaisin. Wallahi Rabbi ad-dunya sawda. Nanjirati sina asojum manan gaisin Rabbi. Ya. Takedi dana akharada. Jimmaatuun dhaqee namni tokko akka hin duunedha. Jimmaatuu deemee ilaali namni tokko akka hin duune. Itummaa saraa abbaa jifaar ilaali namni tokko akka hin duune. Vloogii jedhu dhugaa rabbi vloogii gaafa guddaa deemee hojjedhu. Ilaa yoo barbaadani eenaan jedha wallahi vloogii saddeesiin hojjedha. Namni koomantii irratti yaada keessan. Waan isin dhibu keessaa mucattiin tokko kaleessa boossee birrii 19,000 harka hatame hattuun harka hatte hin jenne isiidhaaf namni biyya alaatii gara birrii 100 meeqa buuseeraa fi memee alaalu. Ashaanyu. Ashaanyu. Amala daa'imni xiqqaan akka dhiirtuun. Daa'imni xiqqoon akka dhiirtuun maallaqa qarshii 19,000 bachiifte obboleeyyan kiyyaa micoon tun umrii tanaanii haadhaaf ebbaasii ilmaan isaanii jiraachisuu jirti. Jimaa liqeeffataniiti bitanii gurguranii qarshii 19,000 jimaa gurgurtee cina dhooftee magaalaa Doobbaa keessa jalaatan jiraattu aanaa Doobbaa ganda urjiiti. Urjii jiraatti namni micoo tana qarshii 19,000 bachiiftee akka itti galtu wallaalte namni firoota nagartan daa'ima tana gargaara irraa kafala maatiin isii manatti eeguu jirti daleeydeeti waan nyaannu nu jiraachiftanii ergatanii ijaala magaalaa keessa jalaa hate obboleeyyan nu gargaara waan ta'eef sabboota dhaabbadhaadha namni micoota gargaaruu barbaadan koomantii nu godhaadha fuula micoota kirtiraan. Mucattii kana kan mucattii agartaniittu miti birriin buufameef immoo memee alaalu. Kakka micoota raaffatee beeku kullaa obillaa takkaa. Daa'ima xiqqoo akkanaa boochu. Ilmoon gara geessu ilmoon. Duuba obboleeyyan ani fiidiyoon awwaalaa bisan halkanii ganaan isaan bade jechuudha. Daa'ima san finnuu qabii obsaa maallaqa irraa kafalla micoon samii akka miidhamne jedhanii obboleessi keenya Maamad Abdallaa namni jedhamu jechuudha. Obboleessi keenya Maamad Abdallaa namni jedhamu isuwiidin irraa qarshii 19,000 naarraa kafala. Obsaa maallaqa amma fuunaan jee qarshii 19,000 kasaati obboleessi keenya. Mustafa Musa Ibro Amerika irraa khayyaloo hunda hukuuti deeggarsa gallakifnu takkaalu jalaafeen beeyne obboleessa keenya qarshii 20,000 Amerika irraa arjent hasittamaan nuti argachuu. Micoon tun giseen ani dhaqee magaalaa bira dhaqu magaalaa walakkaa dhaabbattee boochi daa'imni tun. Namuu marseeti daa'ima tanaan marseetuma namuu maal taate inni harka mataa irra kaachuu malee namni daa'ima sana ittichi deemee ni gargaara jeen jiru jechuudha. Kanaaf isinitti iyyannee maatiin gaafa erga wallahi haati bakka teessuu rifaatu lafa alkoolii dhabde. Lakkiin rifatirummaa micoote
Alaa sii galche maallaqallee si arkeetiin jaajetiniin ifitti yaame wallaahi akka isin galateeffadhu hin beeku maalinni. Alhamdulillah bakka dhugaa rabbii wanta riinu kayriidhaaf agartanii birrii 19,000 harkaa fuudhamee isin garuu gara birrii 100 argatte. Bakka kayriidhaaf wanta riinu shi wanti ta'u hundi wanti laayifii keessan irratti ta'u hundi kayriidhumaaf jedha dhugaa rabbicha. Bakka waan kanarraa an kana nu badde. Rabbi umrii waliin sina dheera. Oh my God, this is romance. Tuma dalagaa qofa adda baatanii ganama sa'aatii hojii deemnu qofa adda baan. Garuu hin dadhabdu. Yaani guutuurra sirra ciistee jirti moo gimmaashii sirra ciistee jirti siin? Guutuu. Indee dadhabda. Miila sii soofaarra keessee qofa kanaa ol sirraa ciistu. Namatti ulfaatu borra yoo fikirii dhugaan jiraate warra balkaaba dhakaa walii yoo baattee raftee isi yoo akaa walii baattee raftee iyyuu wanta takkasitti hin dhaga'amu. Amma jaarsa kiyya anabbaata. Taqaaraanii kentaa jaarsa kiyya anabbaata malee inni nan baatu. Isheen iyyuu na baatti saatii qaba malee. Si baatti? Oh. Guutuutti si baatti gisee si baattu. Of course. Hin dadhabdu kaa. Faatiyaa maraattu. Anni jedhu jarri wal fuutan yookiin jarri maatii qabdan maaf miidiyaa irratti baatu. Miidiyaa irratti dogongorri tokko hojjetamuun dhiifamula. Dhugaa rabbicha dogongora sanaan immoo mucaa keessantu bor itti yeellaa beektu miti. Kanaafuu dhiisaa dhugaa. Okay, Mali, عرفت لايك مباراة كمان Okay. مباراة كنا جابا مالك أنا جالس تيجون وشو كي سوا شو كي سوا كلمة ما هذلو Inni maaltu ta'a jira jarri mistira namaa baastanu dhiisaa jarri mistira namaa ergasii baastanu bakka mucaan amma jireenya jalqabdeetti jireenya siin baxabbaxeenaa dhiisaa. Sabura kurmaata keessa nageeffadhaa. Abdalla. Abet teacher. Abdalla. Oh. Si. Eye. የቡታ ጋሲ የፍራክሽ ልጅ ሶዶማ ኪሳላ Fanjira teacher. ይህ እንጆሪን የፍራክሽ ልጅ ይወማ ጀታ ሰሙች ይኖጃችስቶ ሰሙ Hamma ndende yale re teacher. yoo sammuu hojjechuu dide mormiin hojjechiistu Kana boda sani yale. sammuu rabbo okay asanti Chura teacher. asanti Abet teacher. ጎበዝ በጣም ጥሩ ክላም ፈልሱለን ኦኬ ኩኖ አከስ የሮ sammuu keessan fayyadamuu jalqabdan kuno ela durboota sin caalaa warri dhiiraa mataa fo'aa callisaati isin ቆይ argattu bona Abet teacher. bona Wai. Deddeebiin 8 keessa. Wow. Hey! Stop! Eenyu taphatabaan? Badaa kana! Akkamitti hojjette boon? Sammuu dhagaa teacher. Sammuun fayyadamu. Sammuu! Mormaan hojjete asaantiirra. Maal abbee maqaa mana bistuu? Maqaa mariste ka? Utuu mana koppii banatte on jiraattate. Koppii peestee nan gashitooti. Morma hojjechiiste ka? Sammuun hojjechuu dinnaan. Out my class. Out my class. Bari classii godha. Maal guri ijoolli? Saarfatu xinnoo seenan.
My God, to generation. Yoomuma sammuu keessan itti fayyadamtu. Hundi keessan tokkuma nama. Copy paste. Hundi keessan mana copy banadha. Ansiriin barsiisuun. Hin taanaan dooktarii. Yoonaas hin taatu dooktarii akkasitti. Hin taatan. Sabuura. Hundi keessanuu mana koppii baradhaa jedhee barsiise. Qalliidha. Barsiisaan maaf barataan dhiiraa gisee dhibba keessaa dhibbatu fidellee maaf ittiin gammadu qoyi. Maaf gisee sana keessa barsiisachi itti ka'a. Moote itti booni. Dhalaa biraa jaarachuullee Oromoo yoo ati na dhalteen beeku waan dallee kana dura. Yoo ati na dhalteen beeku malee dallee kana dura. Jaartii fi ilmoo ni qabdamuu qabdu. Qoy zamaanuu ati amma rabshaa kanaa miti waan tana lamee maaddan ba'a. Gaafatu ammarri kuuka ibsaa gaafii dhaabar. Ibsaa waan jira maa sottan. Ni qabdamoo qabdu. Hin qabu. Inkaadina Na fuudhee na fuudhamoo kana. Tafuutee irraa darbee jirti. Naa qabadhaatan. Bakka itti deebina tatanaa hin qabu jeenni. Itti deebina. Okay. Omoo. Tabiraa? Saseenya dhaggeeffadhaa yaa. Aboonas irraa gursum jaartiinis ni jirti ilmoonis ni jirti. Okay wardaa keenya mee dhaabbadhaa waa tokko. Obsaa mee akkam goona ni beeytanii yaa zamanoo keenya. Mucaan amma dachaas keenya kuni xiqqashoo miira keessallee jira rifaatuun sitti jirti. Waan takkaa dubbannu la. Dachaas ati obboleessa keenya. Obsi dachaas Naasirullee keenya obsi obboleessa koo waan tokkoon sitti hima. Boruu ammas jaartii teetii fi ilmoo meetiyaa kanarratti da'ummannini yoo qabaatte jaartii fi Ummato. Lammaffaa moo? dhaluu wayii Walaadha geenye. Sagantaan jaalala isaati. Aboolaan dachaas Nama dhaggeeffadhaa migisisa kan wacina. Oy dachaas callisi. Namaatti sirbee Dachaas callisi. Waa'ee beekamtiin dhabu dhageessan. kan nuti fide waa'ee Isheenas kana sirbuu hin danda'a. ni sirbitaa callisi. Zamaanoo atis callisi. Zamaanoo waan biraa nuti hin kaasina. Nama qaroo dhabeeyyii nama ijaan hin agarre narraa barreeffatee fi waraabbatee addan beekne bira dhaqanii sirba tokko jalaa fuudhanii sirba kun kiyyajanii isa san ukkaamsu jechuun nama ifiifuu ijaan hin garre sagalee isaa dhabuun arda haqa isaa kanaa bee waa'ee isarratti fokkos goonee dhimma kanarratti odoo isa haa gargaarru. Bakka waa'een jara kanaa baay'ee nuyyuu konfisdi nu godhaa jira dhiisneerra bakka lamuu waa'ee jara kanaa hin kaasnu ishee isinis dabbaraa jira natti fakkaata hin kaasnu dhiisneerra. Sabati dhufeete tajarri waan agatte. Nasiga akiloo jedhi galee san qeerransicha wallootu takanniisa beeka. Jettemoo akiloo jedhi galee biyya kabbaa qabutti baala garuu taati dhufte. Sakachi akiloo jedhi galee san ayyuu hiikan qabdee bara akiloo hawwite. Jettemoo. Beenzilii waddade bakka beenzilii waddade kunuyyuu qabeenya guddaadha. Fardaan deemuun fardi silumaa katamaa bareecha iyyuu dhugaa rabbicha. Farditu jiraate katamaa bareecha. Utuu baajaajii fi mootariirra isa kana wayya. Farda wayya. Muuziqaa banaa fi muuziqaa sentu banaa fi muuziqaa banaa fi muuziqaan nu biraayyee malee hin jiru. Hin jiru. Namni faamasuudha wanti inni hin godhin hin jiru. Maal ijoollee mucaadha baramaa waamiin yaammateen waati jettee na badee maal bookee wayii natti fakkaata. Bookee? Oodhume calquma kanaan Maal inni barsiistu. Al tokko. dafi. Eessa deemta kootu kun calqee uffata kootu Hojjeta. eessaa deemta. Gurbamaan kun maal si deemte? Ija keessa hin baasu. Ija keessaa baasame ija keessaa naa baasuu dhufte. Ija keessa hin baasu. Ija keessaa baasuu dhufte. Deemasi. Asii immoo barsiisu. Osaan beektan yeroo nagaran beektan. Deemnara. Nagaran beekanu maatu isinii baasee barsiisa. Maa ituu isinii baasee kanaan ija keessaa baastaati siluma. ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል። Kamtu akkatti balbala dabadaba. Malam beeka qoy. Dantambattoon. Nambana. Kutarees babuno. Yee? Kutarees.
Qoxaariin keenya ol fagoodhaa biran geessu. Akkuma ibsaa baranaa gabaabatte gadi. Adaraa seeraa. Daraa seeraa. Moto labaadhu. Lallaa kaa'ee deema. Maafa si baadhu. Maal jechuu? Seeraa. Ajiramu deebisan jirtisa. Ujulu qabii ban. Ish. Baali boqtana dibbee isaa fidan. Namtittiin galgala nurraa mursiifti turi dibbeen echa. Ani jireenyuma keenya gabaabsuudha hundumtuu hin kaatti. Jaalattee baata jaalattee miti kaati baata እቺ በምስሉ የምትመለከቷት ሴት ነይማ ጀማል ትባላለች። ከኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ነው ተሰዳ በአጋቾች እጅ ገብታ በሊቢያ ስቃይ ላይ የምትገኘው። አጋቾቿም ለቤተሰቦቿ ያሰቃዩት ቪዲዮ በመላክ $6000 ካላመጣችሁ ልጃችሁን እንገላለን በማለት እያስፈራሯት ይገኛሉ። ይቺ ልጅ እስካሁን ድረስ በስቃይ ላይ ትገኛለች። ቢቢሲ አማርኛው ክፍል ይዞት በወጣው መረጃ በሊቢያ ለባርነት ጨረታ የቀረበችው ኢትዮጵያዊ ነይማ በሚል ጽሑፍ ሰፋ ያለ መረጃን ይዞ ቀርቧል። በዚህም መረጃ ነይማን እያሰቃዩት እንደሆነና ቤተሰቦቿም ገንዘቡ ሊሟላላቸው እንዳልቻለ ተናግሯል። ሙጨቲን ኩን ጋ ብዩ መኬኝ ኬሳ ደምቴ ጀራ አጋቾች ጀራ ጀዳማን ኡር ከገልቴቲ ማልቱ ጎዳማማ ኦሮታ ማልቱ ጎዳም ገርጋርሰ ጀዳ ጅሩ ሜሚ ኢላላ ጊዜ ጀሪ ገርጋራሙ ጀልቀብ ደሙጨቲኒ miti mucaan liqiidhaan dhugaa jira yoo liqiidhaan ta'e malee akkasitti cobuufi miti mucaan liqiidhaan dhugaa jira yoo liqiidhaan ta'e malee akkasitti cobuufi. Halo Masfini. Salam na Masfini. Milengada Donald Trump yoo Hamas muxtatafoota yoo haa warra gartee qabattee jirtusan yoo ganin dhiifne sharqalawsat guututti gartee jahiimattiin deebisaa jee dhaadate ana rabbukum la'alaa jechuudha beek. Rabbiin ammoo osoo za'a 24 hin tahin kunoo Los Angeles addunyaarraa akkasi bareeddu san dirqim godhee kunooti amma daaraa malee wanni takkan hafne hal dubbiin tuni akkami rabbitti amanna moo ittiin amannu sheer godhaa salaamu alaikum. Egaa baraan rabbii guddaadha waa harii nan danda'a jechuun hin danda'amu shi. Viidiyoon shanaa. ስማ ባጃጅ የተከለከለባት ከተማ ይኸው ፈረስ ኢና ሊላሂ ኢና ኢለይሂ ራጂዑን ያው በመሃል አስፋልት ላይ ፈረስ ሪሞ ከናኑ አራብሱ በርባዱ ቤክቶ ከናን ነመቄቁ በርባዱ ገራሃ ገልቱ ጋራቢ ገራሃ ገልቱ አንሞ ባየና አርሰዩ ጊዜ ከነ ገራሃ ገለን አንጉያ ተከለከለ ሊማታ ኤምቤ ኩልጓ ዱባቹ ኬ ሊማቱ ተዱራ Ayo waktu posisi kamu. Nama kita si Maru akan datang. Orang kalau Maru akan datang jadi kita baca. Allah cakap Allah jujur. Nah, hati Maru akan datang jadi ya. Hati Maru akan datang. Ani bilang kemana mana wak sama ada wik aware musuh. Maru akan datang tempat mereka. Kita tadi orang berada untuk raya tu si wak aja tu raya. Hati Maru wak aja tu deh, wak aja tu deh. Itu Islam ada tu deh. Allah cakap, cakap jujur. Allah akan ergama Rabbi ramku Allah akan ergama Rabbi ramku Allah Salata keessattuu yeroo meeqa dhiqatan? Salata keessa utuu salaataa jira yeroo meeqa dhiqatan? Salata keessattuu yeroo meeqa dhiqatan? Salata keessatti salaatuudhaaf immoo salata keessatti. Jidduun dhiisanii salata keessatti. Salata keessatti
Ani beeku ka ta'u ifata malee akkanatti illee yaa ustaasa dhugaa na uffachallee garuu akkasi keessa illee beeku garuu masgiinni iyyuu lafa keenya keessa raamammaa garuu nu kiristaanaa ginaan mammaa masgiinni lafa keenya keessa jira gin bakka taraayuu waan dhaabatamina amina kanan beeka dhugaa dubbachuu fi guyyaa takka musliima ta'een beeku dhugaa dubbachuu guyyaa takka musliima ta'een beeku dhugaa dubbachuu guyyaa takka musliima ta'een beeku dhugaa dubbachuu يا الله يا اهلا وسهلا حياك الله يا ابا خليل جنين كو يومي اس اونلاين رتبو جل قبل جنين لايف رتكمتي بو جل قبني كوي لايف رتكمتي جنين باتي ده كان نوتي ماسين يوكون تي تكنولوجين كان ايو دفته بقى نو وانغاري رجر بقى ليفلين كenya ليفلي بريد رجر تكنولوجي باي رجر نو جنين akkasitti rukutamtee maal taate bawdiddu akkamitti onlaayiniidhaan baati yaa ummata kuni akka wallaalumsa yaada kootiitti malee akka miti እና sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti wallahi baay'een isin jaalladha